Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna an ejersa abdiiti. Godina Arsii Baa'oo Namuunessaatti loltoonni mootummaa PP uummata nagaa irratti reebichaa fi saamicha hamaa gaggeessuun kan itti fufe ta'uu jiraattonni dubbatan. Arsii Baa'oo Namuunessaa gandoota akka Heeban Dhibboo, Heeban Laaqichaa, Qoomaa, Ochaa fi ganda Gujichaa jedhaman keessatti uummata nagaa mana isaanii keessa ari'uu fi qabeenya isaanii saamaa jiraachuu jiraattonni gandoota kanneenii maddeeniif himan. Haaluma kanaan jiraataa ganda Heeban Dhubboo kan ta'e manguddoo maqaan isaa obbo Kadir Badhaanee jedhamu onkololeessa 28/2025 qaama hidhatee bobbaafameen reebicha hamaa irratti raawwachuu jiraattonni gandichaa himan. Manguddoon kun umuriin isaanii buleessa fi dirraa sirnootan irra ga'een yeroo dheeraaf dhukkubsachaa kan turan yoo ta'u, badii tokko kan hin qabnee fi qaama siyaasaa kamiyyuu deeggaraas ta'ee mormaa kan hin turre ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru. Loltoonni kunneen magaalaa irraa gara gandoota baadiyyaa yeroo bobba'an halkan walakkeessa wayitaa hawaasni rafetti mana hawaasaa irra deemanii ummaticha rifaasisuu fi doorsisuu meeshaalee hawaasaa saamuu akkasumas ummaticha irratti reebicha raawwachaa kan jiran ta'us jiraattonni maddeeniif ifoomsanii jiru. Qaamni kunneen yakka gudeeddii irra deddeebiidhaan haawwanii fi shamarran irratti raawwataa akka jiranis jiraattonni maddeeniif ifoomsanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa Ona Gidaamitti hidhaa fi dararaan qaama mootummaa PPtiin hawaasa nagaa irratti jabaachuun baramee jira. Ona Gidaamii bulchiinsa magaalaa Qeellam keessatti torban darbe keessa kadiroonni bilxiginnaa dargaggoota lama kanneen maqaan isaanii Lalisaa Haabtaamuu fi Mirgisaa Faqqadee jedhaman badii tokko malee ukkaamsuun hidhaatti darbatanii haraarsaa jiraachuu jiraattonni maddeeniif himan. Akka maddeen himanitti dargaggoonni kunneen maqaa qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabduutiin yoo ta'u, dargaggoonni kunneen hidhata qaama siyaasaa kamuu kan hin qabnee fi hojii humnaa hojjetanii ofii fi maatii isaanii kan jiraachisaa jiran ta'uu maddeen ifoomsanii jiru. Oromiyaa guututti dararriin uummata nagaa irratti raawwatamu kan yeroo kamuu caalaa jabaatee kan itti fufe yoo ta'u, baha Harargee Ona Malkaa Bal'ootti saamichaa fi hidhaan loltoota mootummaatiin jiraattota irratti raawwatamu kan yeroo kamuu caalaa ni ulfaata jedhan jiraattonni. Godina Baha Harargee Ona Malkaa Bal'oo Araddaa Bakkoo jedhamu irraa torban darbe keessa qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Jamaal Mahammadii fi obbo Ahmadiin Mahammad Xaahir jedhaman irratti saamicha raawwachuu jiraattonni dubbatanii jiru. Qonnaan bultoonni kunneen tuttuqaa fi hirmaannaa dhaaba siyaasaa kamuu kan hin qabne yoo ta'u, loltoonni PP saamichaan dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuu fi sirna tiksuuf dhama'an waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhanii maqaa itti moggaasuun saamuu jiraattonni maddeeniif ifoomsanii jiru. UN magaalaa Suudaan RSF qabateerraa namoonni 60,000 baqatan jedhe. Magaalaa Suudaan El Fasher humni addaa Rapid Support Force qabamuun booda namoonni 60,000 ol iddoo sanaa baqachuu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dameen baqattootaa ibse. Gareen Rapid Support Force magaalattii baatii 18 qabachuun beela fi dhukaasni hammaatee turuun booda haleellaa boodana raawwataniin gabaasni ajjeechaa jumlaa fi yakki namooma raawwachuu bahaa jira. Torbanoota darbanitti baqattoonni magaalaa El Fasher irraa gara magaalaa Taawulaa kiiloomeetira 80 fagaattu deemaa jiranii dabaluu hojjettuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii tokko maddeeniif himtee jirti. Namoonni baqachaa jiran kunneen gudeeddii dabalatee seenaa darara hamaa kan himatan yoo ta'u, dameen baqattoota UN da'oo fi nyaata gahaa baqattoota kanaaf dhiyeessuuf rakkataa akka jiru himamee jira. Daa'imni hundi hanqina nyaatan rakkataa jira jechuunis himteetti. Yeroo ammaa kanas namoonni 150 ta'an magaalaa El Fasher keessatti danqamanii akka jiraatantu yaadama. Lixa Daarfur keessatti iddoo kanatu waraana biyyattiin qabamee ture. Milishaa ajjeechaa jumlaa raawwate jedhame Abbuu Luuluu hidhuu gareen Rapid Support Force himeera. Suudaan bara 2023tti ture erga waraana biyyattii fi Rapid Support Force gidduu wal'aansoon aangoo hammaachuun booda waraanni jalqabe. Waraanni kun beela fi duguugan sanyii lixa Daarfuritti muddataa jedhameef
sababa ta'eeras jedhame. Guutummaa biyyattii keessatti namoonni 150,000 lola kanaan du'aniiru, kanneen miliyoona 12 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru. UN kun rakkoo namooma addunyaa isa bal'aadha jedhee jira. Naannoo Eelfaashar qabamuun ammoo qoqqoodama biyyattii keessa jiru kan ammeessadha jedhe. Rapid Support Force lixa Suudaan ollaa hordofaan gara kibbaan kan qabate yoo ta'u, waraanni biyyattii magaalaa guddoo biyyattii Kaartum naannolee jiddugalaa baha gara galaana diimaa jiru qabatee jira. Qaamoleen amma wal lolaa jiran fonqolcha mootummaa bara 2021tti gara aangoo yeroo dhufan michuu turan. Ta'us bulchiinsa siviilii biyyattii keessatti dhaabuu irratti waliigaluu hin dandeenyes jedhame. Filannoo Taanzaaniyaa dhibbootan itti ajjeefaman irratti Saamiyaan mo'atan. Pirezidaantii Saamiyaa Suuluu Haasan filannoo pirezidaantii torban kana taasifameen 97.66 injifachuu koomishiniin filannoo Taanzaaniyaa beeksisee jira. Filannoon Taanzaaniyaa kana irratti mormii fi hokkorri ka'ee namoonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu paartiin mormituu ijoo biyyattii beeksiseera. Hangi namooma du'an jedhaman gargar ta'uu fi intarneetiin akka guutuu biyyaatti baduun waan kana adda baasuuf rakkisaa taasiseera. Dubbi himaan paartii mormituu Chaadamaa AFP'tti akka himetti namoonni naannawa 700 ta'an walitti bu'eensa humnoota nageenyatiin ajjeeffamaniiru jedhe. Gabaasaaleen garuu mootummaan biyyattii miidhaa hokkorri dhaqqabsiise gadi buusanii ibsaa jiru jedha. Hokkora kana to'achuuf aangawoonni dhorkaa sochii dheeressanii jiru. Kanneen hiriira ba'an gara caala dargaggoota yoo ta'an filannoo gaggeeffame haqa jedhanii warra hin amanneedha. Mootummaan hooggantoota paartii mormituu hacuuce sirna dimokiraasii gad qabee jechuun himatu. Hoogganaan paartii mormituu tokko hidhaa keessa jiru, kaan immoo sababa teeknikaan dorgommii keessaa baafamanii jiru. Akeekkachiisa ajaja waraana biyyattii mormiin gaafa jimaataas itti fufeera jedhame. Egaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti.